Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii koo jalatti argamtan akkam nagartanii fayyaa keessanii bakka jirtanii nageenyi rabbii isin biraa jiraatu. Alhamdulillah nagaa qaba. Awwalarra nabiyyi keenya irra salawaata buusuun dagatina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Egaa ka har'allee viidiyoo haaraan walitti deemneetiin jirra. Turtiin keessan nafaan haa ta'u. Odoo gara viidiyootitti hin dabarini warroonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan subscribe, like, comment gochuudhaan maatii kiyya dabalamaa isiniin jedha. Warroonni agarraatti nafaan jirtan ammoo hedduu naaf galatoomaa isin galateeffadhaa isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya warri sheernaa gootanis naaf galatoomaa isiniin jedha. Laayikii godha. Laayikiin akkaan muhimmaa akkaan barbaachisaadha. Akka hiriyoota keessan bira ga'u godha. Kanaaf ka viidiyoon kan kee har'aa maali yoonaan jettanii akkaataa boskootii itti dalagan qabadhee dhufee biyyoota Arabaa keessatti liqeemaata magliyaa jedhama. Garuu anammaa boskootii dhuma jedhee isinitti hima. Turtiin keessan nafaan haa ta'u na hordofaa. Egaa ka hordoftoota kabajamoo amma gara dalagaatti dabarreetiin jirra. Asitti isaanii na barbaachisu qopheeffadheetiin jiraachuudha. Meeshaa lixii kana itti hojjedhu. Daakuu xiqqoo sadii fayyadamee isin achii gadi fayyadamuu dandeettanii kaameraa mankaa guddaa tokko fayyadamee yookiin ammoo achii ol dabarsuu dandeettanii jechuudha. Akkaataa baay'ina nama hojjettanii sanii fi soogidda mankaa xiqqaa gimmaasha itti dabalee akkasuma qimamii absuudaa gurraacha itti dabalee jira xiqqoo isii jechuudha hin baay'isne. Bishaan ho'aa sassi jedheen bukeessa jechuudha. Isinis bishaan xiqqoo ho'aa sassi jedheen bukeessa. Bishaan daffaadhaan hin bukeessinaa jechuudha. Danfaa daangaa darbee miti bishaan lasassi jedhee kan harka keessan isin hin gubneen jechuudha. Haala kanaan bukeesseetiin jira. Lixii kanaa hin laaffistanillee hin jabeessitanillee jidduu jireessaa hojjettanii jechuudha. Akkanumattiin harka keessan irra akka ol isinii fuudhu jechuudha. Kana fakkaataa kunoo maashaallah lixii bifa kanaan bukeessee jira. Egaa bukeessinee kaanee itti qadaadannaa jechuudha. Meeshaa qadaadaaf isinii tolu anammaa waraqata naayiloo laastikii jedhamuun ashageetiin jira. Isinis waan isinii mijatuun qadaadanii lixii kana akka qilleensi isa hin dhoofnetti jechuudha. Ukkaamsitanii akka isinii bukaa'u gochuu dandeettanii jechuudha. Lixiin kun hin turu sa'a tokko qofa lafa tursiise jechuudha. Mee sa'a tokko booda walitti deebine akkam akka jiru laalla. Maashaallah turtii sa'a tokko booda kana fakkaata bifa kanaan bukaa'eetiin jira. Haala kanaan ammas zayitii qopheeffadheetiin jira. Zayitii tanaa ho'isee akkasiin sirriitti nama gubdullee miti. Zayitii yeroo awwala ho'ifnu yoo akkana wanta maglii kana dalannu wanta zayitii irra wajjannu kana zayitii dursine xiqqee ho'isuu qabna. Xiqqeessine ho'isne ibidda sitti guddisuu hin qabnu jechuudha. Maaliif akka nyaanni sun nu toluuf jechuudha. Haala kanaan zayitii keessaa lixii kana harka kiyya irratti kutaa ol fuudhaa. Harka kiyyaan ol fuudhaa. Manka xiqqaadhaan kutaa keessa buusaa jechuudha. Akkuma isin argitan kunoo haganuma harka keessan keessa lixii kan akkanatti ol baastanii jechuudha. Quba keessan jidduudhaan walitti yommitanii lixii kana fiddanii achi keessa buustanii jechuudha. Zayitii keessa buufattanii jechuudha. Haaluma isin argitan kanaani baay'ee yeroo waa'ee lixii hojjetan zayitii ibidarra hojjetan waraabuun namaaf hin mijaa'u hedduu nama cinqaa. Haala kanaan kunoo amma kana fakkaataa kunoo bifa kanaan amma hagana dalageetiin jira jechuudha. Isinumatti agarsiisuu fi kanaaf ammoo isinis akkasumatti itti xumurattanii jechuudha. Erga kana zayitii keessaa baastanii deebitanii marsaa lammaffaatti kan biraa akkasumatti hojjettanii jechuudha. Haaluma kanaanii lixii lafatti hafeessan bifuma saniin itti xumurtanii. Kunoo bifa jijjiirateetiin jira. Maashaallah amma bilchaatee jira. Ka bilchaate keessaa baastanii jechuudha. Zayitii keessaa maaliif yoo hunda isaa waliin eeyidanii jettanii kun isin jalaa gubatee kun ammoo ganaa hin bilchaanne jechuudha. Daftanii afuriin ta'ee sadiin ta'ee haga bilchaate san keessaa baaftanii jechuudha. Maashaallah hedduu namatti tolaa yoo nyaatanis hedduu mi'aa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi wanta takkas hin qabu lixiin kuni soogiddaa fi kaameraa akkasuma absuudaa gurraacha qofa qabaa jechuudha. Maashaallah kana fakkaata maaliif waan mana keessan keessa qofa argamu irraa isinii hojjedhe jechuudha.
meeshaa baay'ee isinin gaafatu. Kana fakkaataa yoo barbaadan bifa kanaan dhiyeeffattanii osoo wanta akka otti hin dabaliin jechuudha. Mi'a amma wanta itti dabalu wayii hojjedhee isinitti agarsiisa. Yoo feetan bifa kanaanis dhiyeeffachuu dandeettanii, shiiraa sukkaara danfistanii bishaan wajjin isaanis itti dabaluu dandeettanii. Yoo feetan ammoo shokolaataa itti dabaluu dandeettanii jechuudha. Shokolaataa hojjechuuf hin deemaa. Kaakaa'oo maankaa tokko irraa hojjedhe. Akkasuma gishxaa tokko jechuudha. Bakka gishxaa kana aanan buufachuu ni dandeettanii, aananis ni ta'a jechuudha. Haala amma isin argitan kanaaf kaakaa'oo fi gishxaa eega walitti dabalee waliin dha'ee jechuudha. Takka isinis akkana waliin dhooftanii bishaan xiqqoo irra buuftanii jechuudha. Maaliif akka inni yabbanneef bishaan xiqqoo irra buufattanii jechuudha. Amma niskaafaa maankaa tokko itti dabaltanii jechuudha. Niskaafaa ijoolleen biyya arabaa keessa jirtanis namni kuwwanis ni beektanii jechuudha. Isa akka bashiinoon irraa dalagamu sanii maankaa guddaa tokko itti dabaltanii jechuudha. Niskaafaa sukkaara maankaa guddaa lama itti dabaltanii jechuudha. Shokolaataa kana hojjechuufi waliin dhooftanii jechuudha. Yeroo sukkaara itti dabaltanii baay'ee jijjiirama agarsiisa. Kunoo kana fakkaataa akkana ol fuutanii darajaa kanaanii jechuudha. Sadarkaa kanaan laaltanii jechuudha. Hin haphistanillee jechuudha. Aannan irraallee hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Kunoo shokolaataan kiyya kaardhaa akkana fakkaataa akkana qopheessitiin jira. Amma kiisitti naqattanii jechuudha. Kiisii foon itti qoodamutti. Amma meeshaa fidattanii wanta irraa likkii nama tokkootiin jechuudha. Yoo barbaadan 4-5 keessa kaa'uu dandeettanii jechuudha. Saanii irratti illee hojjechuu dandeettanii. Meeshaan akkanaatis yoo jiraate irra hojjechuu dandeessanii itti qoodanii jechuudha. Nama tokkoof dhiyaata akkanatti bifa kanaanii. Egaa kan bifa kanaan babbareechistanii namaaf dhiyeessitanii jechuudha. Akkanatti kunoo shokolaataa kiisitti qopheeffattan san fuula isaa irratti ittiin bareechistanii jechuudha. Viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata obboleeyyan kiyya akkasinitti tola abdii guddaa isinirraa qabaa. Waan na daawwattaniif galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.